jijjiirama aangoo siyaasaa garee adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa keessatti dhalate hordofuun waldhabdee mootummaa keessatti mul'achuu eegaluu isaa kan ibsu xiinxalli barruu adda istaandaardim sadaasa bara 2020 TPLF fi bilisiginnaa gidduutti wal waraansi ifaan eegaluun isaa booda abdiin rakkoo biyyattii bariin furuuf jiru olii jira jedha. Dhidhima siyaasaa biyyattii muudateem wal amantaa dhabuu gareewwan siyaasaa fi walitti bu'iinsa sabootaa biyyattii babal'achuun wal waraansi naannoo Tigraay keessa ture gara naannoo Amaaraa fi Affaaritti ce'uusaa dabalateem lolli naannolee biyyattii biroottis babal'atee jira jedha. Dhimma kana ilaalchisuun barsiisota yuunivarsiitii, barattoota, namoota siyaasaaf jiraattota kutaalee biyyattii adda addaa kan dubbise addis istaandaardim marii biyyaalessaa akka biyyattiitti yaadame ilaalchiseem hawaasni biyyattii abdii akka hin qabne ibseem. Yaada namoota adda addaa irraa fuudhameen hubannoon marii biyyaalessaa hawaasa magaalaa Finfinnee ala jiran biratti abdii qabaachuu dhabuun kan agarsiisu xiinxalli miidiyaa warreen hubannoo qabanis adeemsa mootummaarraa shakkii qabaachuu isaanii addeessa. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti isa jalqabaa ta'uuf yaadame kun yaadota faallaa biyyattii qarqara diigumsaarraa qaqqabsiisan walitti araarsuuf yaadamee karoorfamus koomishiniin marii kana akka adeemsisuuf filameen fedhii fi deeggartoota paartii bilisiginnaa qofaan ta'uun ammoo dhimmicha ija shakkiin akka ilaallamu taasisee jira jedha. Koomishiniin marii biyyaalessaa hundeeffamus hanga ammaatti sochiin homaatuu jiraachuu dhabuun isaa biyyattiin abdii qabdu fixachuu ishee agarsiisa kan jedhan gaafatamtoonni addis istaandaardim mariin mootummaa yaade kun marii mootummaa ofii isaatii mari'achuuf karoorseedha jechuun qeeqaniitii jiru. Rakkoo siyaasaa biyyattii furuuf mariin biyyaalessaa akka yaada furmaataatti dhiyaatus mootummaa yaadichatti amanuun akka ofii barbaadutti koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuu isaa ifa abdii ummatoonni biyyattii qabaachaa turan dukkaneessee jira jedha addis istaandaardim. Koomishiniin marii biyyaalessaa mootummaan erga hundeeffamee booda sochiin mari'atanii rakkoo furuu utuu hin eegalin kana dura caalmatti wal waraansii fi rakkoon siyaasaa biyyattii keessatti itti caalee jiraachuun akka fakkeenyaatti kaasa xiinxallichi. Wal waraansi biyyattii keessatti guyyuu hammaachaa dhufaa jiru kun milkaa'ina marii biyyaalessaatiif gufuu guddaa ta'uu ibsuun mootummaan marii biyyaalessaa harka keessa galfachuun isaa qaamoleen maricha irratti hirmaachuu qaban maricharraa amantii dhabuu isaaniitiin rakkoon uumamaa jirudha jedha. Yaadrimeen marii biyyaalessaa jedhu erga jalqabee booda naannoo Gaambeellaa keessatti Oromoonni hedduun ajjeefamaniiti jiru. Naannoo Beneshaangul Gumuz keessattis humnoonni shororkeessitoota faannoo daangaa ce'uun gumuuzotaa fi Oromoota mattakkala hedduu ajjeesaniiti jiru. Rakkoo wal waraansa waliinii biyyattii keessatti hammaatee adeemsifamaa jiru kun marii biyyaalessaa haala toora qabeessaan akka hin milkoofneef danqaa ta'ee jiraachuu isaa addis istaandaardim ibseetii jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar dhimma waraana kaabii Itoophiyaatti geggeeffamaa jiru wal qabatee baatii tokko keessatti yeroo lammaffaaf gara Itoophiyaa imaluuf akka ta'e waajjira dhimma Ameerikaa beeksise. Maayik Hamar waraanni humnooti Tigraay fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti geggeeffamu atattamaan akka dhaabbatuu fi marii nagaa hooggansa gamtaa Afrikaatiin geggeeffamu akka eegalu gargaaruuf jedhameeti jira. FC waajjira dhimma alaa USA kaleessa onkoloolessa 2022 baasee akka jedhutti ergamaan addaa Maayik Hamar imala isaanii onkoloolessa 3 hanga 18 bara 2022 turuun Itoophiyaa dabalatee Keeniyaa fi Afrikaa kibbaan daawwatu. Ambaasaadder Maayik Hamar daawwannaa isaanii Finfinneetti taasisuuf jiraniin mootummaa Itoophiyaa, qondaalota gamtaa Afrikaa, qondaalota mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee gargaarsa namoomaa waliin wal arguun mari'atu jedha ibsichi. Kana malees ambaasaadder Maayik Hamar waraana dhaabuu fi araara biyyaalessaa mirkaneessuu keessatti barbaachisummaa itti gaafatamummaa dhimmoota mirgoota namoomaa cimsanii ni dubbatu jedhamee eegama. Akkasuma daawwannaa Keeniyaatiin qondaaltota mootummaa, waltaatota idil addunyaa, dhaabbilee miti mootummaa fi kanneen yaalii ijaarsa nageenyaa naannichaa keessatti hirmaatanii fi warra barbaachisuuf deeggarsi namoomaa akka dhiyaatu kanneen haala mijeessuu waliin akka wal argan ibsicheereeti jira. Ergamaan addaa Hamar gara Afrikaa kibbaatti imaluun deeggarsa yaalii ijaarsummaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamu cimsuuf qondaaltota mootummaa biyyattii waliin ni mari'atus jedhameeti jira. Aanaan Gurra Dhaamolee aanota godina Baalee keessaa ishee tokko yoo taatu magaalaa godina Baalee Roobee irraa kiiloomeetira 121 fagaattee argamti. Qabiyyeen lafa aanichaa bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee waliin kan wal daangessu waan ta'eef uummanni aanicha keessa jiran yeroo adda addaatti lolaaf saaxilamaa jiraatu. Aanaan Gurra Dhaamolee gandoota baadiyyaa 15 fi gandoota magaalaa 2 kan qabdu keessaa gandoonni 2 Hokkoltoo fi Habroonaa jedhaman hidhattoota kanaan to'atamuu OMN gabaasaa tureetii jira. Hidhattoonni Sumaalee babal'ifannaa lafaaf jecha meeshaalee waraanaa gurguddaan jiraattota aanaa Gurra Dhaamolee irratti lola banuun miidhaa dhaqqabsiisaa jiraatanis mootummaan naannoo Oromiyaa birmannaa nuuf gochaan jiru jechuun jiraattonni komachuu irratti argamu. Lola hidhattoonni naannoo Sumaalee daangaa cehuun jiraattota godina Baalee aanaa Gurra Dhaamolee irratti bananiin ganda Hokkoltuu jedhamu irraa uummanni guutumaan guututti kan buqqee yoo ta'u gandi Habroonaa ammoo uummata dabalatee to'annoo hidhattoota kanaa jala galtee jirti jedham. Jiraataan haleellaa kana jalaa miliqeen bosona keessa jiru kan OMN dubbise. Gandoonni akka Waabaram, Addeelleem, Teessoo Roobaam, Turjii Roqaam, Caffam,
Urgoo Jaajam, Jibrii fi Yaadii jedhaman gandoota xiyyeeffannoo humnoota Sumaalee kana jala jiran yoo ta'an, hidhattoonni naannoo Sumaalee abbootii qabeenyaa naannichaan deeggaramuun lafa qabiyyee Oromiyaa qotataa akka jiran jiraattonni himu. Onkoloolessa 3 bara 2022 wiixata kaleessam ganama irraa eegalee hidhattoonni naannoo Sumaalee gaara Habroonaa bakka uummanni buqqee baay'inaan qubatee jiru irratti lola banuun lubbuu namaa fi qabeenyaa irra miidhaa dhaqqabsiisu maddi OMN himeetii jira. Amma ammoo kaleessa ganama sa'aatii akkanaa kana dura kan uummanni osoo hin ka'in gaara san gubbaatti ol bahanii Habroona uummata miskiina homaa hin qabne kana gayaan ka'eefii taa'u marsanii nama kaan ajjeesanii kaan walitti qabanii qabeenya isaanii wajjin akkuma reefsiin ibsitanii akkasitti fuudhanii. Lola humnoonni naannoo Sumaalee irraa dhufan meeshaa lolaa ammayyaa fi loojistikii jabaa waan qabaniif rasaasa xiqqoon ofirraa qolachuu dadhabnee jirra jedhu jiraattonni. Haleellaa guyyaa kaleessaa ganda Habroonaa bakka gaara Habroonaa jedhamutti raawwatame lubbuun namootaa darbuu fi hedduun ammoo madaa'u kan ibsu maddi odeeffannoo OMN. Manneen uummataa hunda haala jedhamuu danda'amuun ibiddaan gubanii jiru jechuun haala garas jiru OMN itti hime. Hidhattoonni namoota hamma ajjeesanii kaawwan madeessuun erga manneen uummataa ibiddaan barbadeessanii booda uummata hafe qabanii gara bakka quubsuma isaanii ganda Haroo Dibbeetti akka dabarsan hima namni kun. Akkasii boojuu isaanii ta'ee namni kun keessaa baqachuu danda'e keessaa baqatee haala amma hin taane tokko namni himuu hin dandeenye hedduun namaa dhibamee kiniiniidhaan rafeedha namni kiniiniidhaan itti tasgabbeessaa jira namni waan san dhaga'ee argi haala san. Aarri gartanii ganda gubatu san aarri sanitti ka'ee hurrii fakkaata hurrii qabeenyi Oromoon lafa san irraa qabu tokko akka lafa san qofa waan barbaadaniif namaa fi qabeenya Oromoon achirraa qabu san qulqulleessanii lafarraa dabarsuu irratti kan hundaa'edha. Duulli ammaa jecha dubartii maanguddoota nama amma ta'ee qabatanii Haroo Dibbee gadi buusanii akkasitti harkaa qabanii marsanii akka loonitti mooraatti laqanii bira taa'u jedhanii. Uummanni ganda Habroonaa lafa diriiraa oomisha garaagaraatiif ta'u irraa humnoota kanneeniin buqqaafamuun gaara Habroonaa jedhamu irra kan qubate yoo ta'u hidhattoota kanneeniin marfamee yeroo dheeraaf rakkoo namoomaaf saaxilamaatii ture. Jarri mata rayyaasii dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddaa nutti dhukaasuun nuti hawaasni horsiisee bulaa hongeen hubamne humna ittiin meeshaalee gahaa hidhannee weerartoota ittiin ofirraa qolannu hin qabnu hidhannee daangaa keenya tikfachuuf deeggarsatu nu barbaachisa jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa weerara lafaa humnoota kanneeniin qabiyyee lafa isaa irratti raawwatamu dhaabsisuu hin dandeenye kan jedhan jiraattonni yeroo hedduu irra deddeebinee iyyannus furmaata hin arganne jedhu. Qala'ii qabanii qawwee hin qabanii qawwee kan qabus rasaasa keessaa hin qabu. Oromoon akka qawwee hin qabaanne qabaattus qawwee si akka meef keessaa ilmoo hin qabaanne taasifamaa waan tureef waan garaas hin nyaatu kuni jaamaa ture yaalamaa ture uummannis mee akkamii waan jedhamu takka hamma xiqqoo abdii godhataa ture ijoollee achi geessanii turanii ijoolleen achi geessan kuni ijoollee waraanaa biyyattii eegu kan gartee biyyattii tasgabbeessu ka akka namni hin duune taasisu osoo hin taane ijoollee biyyaa riphee lolaanii kan jaaraman tokko jira ijoollee magaalaa akkasiirraa guuranii hojii dhabdoota rakkattoota walitti qabanii leenjisanii naannoodhuma akkasii eeriyam akkasiisan eeguudhaaf achi geessantu jira ijoolleen sun hedduun isaanii meeshaa darbanii deemu. Haalli gartee haala hamaadha mootummaan xiyyeeffannaa itti kennuu dhabuurraa kan ka'e itti gaafatamummaan uummata buqqa'e kanaa uummata du'e kanaa eenyu akka ta'u ifatti uummanni Oromoodhaa wal gaafachuu qaba. Dhimma kana irratti yaada gama bulchaa aanaa Gurra Dhaamolee obbo Bayaan akkasumas bulchaa ganda Habroonaa obbo Hussein Kadir dhaga'uuf irra deddeebiin bilbila hin kaasanii. Hooggansaa fi nageenya godina Baalee akkasumas biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa qunnamuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Sababa wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa deebi'ee eegaluu isaatiin kan ka'e bulchiinsa naannoo Amaaraa qobboo fi naannoowwan godina Walloo kaabaa kan biroorraa namoonni dheessan amma gara magaalaarraa dheessanitti deebi'aa akka jiran namoonni ijaan argan dubbataniiru. Mootummaan federaalaa ibsa kanaan dura baaseen adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo Amaaraa gama bahaatti weerarri qobboof naannoo isheetti akka gareen kun karoorfateetti hin adeemneef jedheera. TPLF garuu tarkaanfii gamasii bahuu kana ka fudhate weerara karaa kaabaa dhufe qolachuuf tooftaatti fayyadameen ta'uu ibsee ture. Walloo kaabaa keessatti wanti haaraan mul'ataa jiru kun walitti bu'iinsa waggootii 2 guutuuf deemuuf mariidhaan furuu fi yaalii hawaasni addunyaa godhuuf dhiibbaa geessisuu itti fufee yeroo jirutti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan pirezidaantii haaraa Keeniyaa William Ruto waliin kaleessa dhimmootii irratti mari'atan keessa walitti bu'iinsi Itoophiyaa gama kaabaa tokko ture. Bilinkan walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi Ameerikaan rakkoo xaa'oo furuu fi carraaqqii taasiftuu irratti pirezidaantii Ruto waliin mari'ataniiru. Gama kaaniin dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa humni qilleensa Itoophiyaaf kan Eertiraa haleellaa hamaa xayyaara nammaleeyyii yookaan dirooniin har'a Addidaayiroo keessatti gaggeessan jechuun tiwiitarii ofii irratti barreessan. Haleellaan kunis
uummata Tigraay dhiyaa keessaa manaaf qe'ee ofiirraa godaanan irratti qiyyaafachuusaa fi daa'immanii fi akkasumas maanguddoonni kurnaa ol ajjeefamuun hedduun immoo madaa'uu isaanii beeksisan. Gocha kana baay'ee gaddisiisaa akka taasisuu jedhan obbo Geetaachoon namoonni miidhaman kun kanaan dura manaaf qe'ee ofiirraa dheessanii bakka qubsuma Adiyaaboo jedhamu keessa warra turan ta'uu isaaniiti jedhaniiru.